afaan Oromoo dubbistee barreessuuf qubeelee afaan Oromoo kana sirriitti ija keetiin ilaali, gurra keetiin caqasi, qalbii keetti sirriitti caqasi, qalbii keetti kenniiti, ija keetiin daawwitii, ija keetiitiin sirrii yoo daawwatte afaan Oromoo yeroo gabaabaa keessatti dubbisuu ni dandeessa, barreessuus ni dandeessa jecha. Kanaaf amma garee qubeelee afaan Oromoo kanaa akkamitti akka dubbatan gurra keenyaan dhageenye, ija keenyaan ilaallee, qalbii keenyaan qabachuu qabna jecha. Ka jalqaba irratti argannu qubee afaan Oromoo keessaa qubee A. Ka lammaffaa kun immoo qubee B. Ka sadaffaa qubee C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Qubee afaan Oromoo dubbifnee xumurree jira jecha amma isin sirriitti irra deddeebitanii viidiyoo kana dhaggeeffachuun, harka keessaniin qalamaan barreessuun, mataa keessanitti, ija keessanitti, qalbii keessanitti, arraba keessaniin akkamitti akka dubbisan kana guutuu qabachuu qabdan jecha. Kanaaf hagaa barnoota lammataatiin walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaa.